你好， Merci beaucoup. Akkam jirtan hordoftoota viidiyoo tanaa qaalii kabajamuuf jaalatamoo kaatizan mee akkamitti akka dalaynu haa ilaallu. Kaatizin bonsoir. Thanks. namni kaatiziniin eegale tokko akkamitti akka hojjetu viidiyoo tana jalaa gabaabinaan arguu dandeessu. Gara xumuraa irratti immootu viidiyootan gaggaarii biraatis qabadhee kan isiniif dhufu ta'a. Kaatizan gara keessa isaatti liinkii tuquun ni seennaa. Kolleekt kan jedhu ni tuqna. Walitti qabanna. Sana booda maal jedhaa jira? Kan wal fakkaatu fidhiitii walitti firoomsi jedha. Fakkeenya adurree tokko takkittii tana finnee eessa goona jechuudha. 你好， Adurreen takka bira dhaqxi. Haala kanaan jechuudha. Kaatizin jedhama. thanks. Hey, Walitti qabachuudhaan taphachuu dandeenya. 240 takka qabaanaan gamma. أهلا. Amma takkaaf takka walitti hidhaatanii Noted. egaa immoo lamaaf lama walitti hidhaatanii konfirm ni fudhattu jechuudha. Fakkeenya takkaaf takka walitti hidhaanaa, takkaaf takka walitti hidhaanaa lama taati, lamaaf lama immoo walitti hidhaanaa, Thanks. sadii fi sadii walitti hidhaanaa haala kanaan taphannaa jechuudha. Kaatizin. Kaatizin yeroo haala kanaan walitti qabanne booda akkamitti gurgurannaa yookiin immoo kooyin isaa akkamitti baafannaa kan jedhullee karaa salphaa waliin kan ilaallu ta'a. Sagaleen isin jeequu danda'a. Amma fakkeenya gurraattiin sadiin tuniif sadii walitti sadii ni fudhadha jechuudha. Tokkoof tokkoo kana walitti hidha'a. Lamaaf lamaa kanas walitti hidha'a. Sadii ta'ee amma kan biraa barbaadadha jechuudha. Tan asiif fideet eessa kaayaa? Isii tan as kaa'adha fidee. Comment vas-tu? Maaliif takkitti asii qabu tana fuudhetiin dirqama as galchuu qaba. Yeroo kanatti tokkoof tokko walitti hidha'ee Merci. lamaaf lama walitti hidha'ee sadiif sadii illee yoo jiraate kan biraa walitti hidha'a jechuudha akkatti. Afur taate afuriif afurillee walitti hidha'a. أهلا. Kooyina kiyya walitti qabadha jechuudha. Kaatizin haala kanaan dalagneet haala kanaan walitti qabannaa. Kooyina yeroo walitti qabannee kooyinni keenya baay'ataa deeme maal goona? Kooyinicha san withdraw goona. Mee haala kamiin withdraw godhuu dandeenya kan jedhullee gabaabsinee waliin haa ilaallu. Haalli ittiin baasii godhuu dandeenyu kileem kan jedhu kana ni tuqna. Kileem ni fudhanna. Firii kan jedhu tuqna. Firii ni fudhanna. Haala saniin fayyadamna jechuudha. Fakkeenya kileem firiilleen amma hin eegallee asitti maal jennaan X jennee baana. Sana booda lakkoofsa walitti hidha'uu tokko tokkotti lama lamatti sadi saditti hidha'uudhaan akkas guddataa deemna jechuudha. Yoo tokko dhufe tokko tokkotti yoo lama dhufe lama lamatti sadi sadiitti afur afuritti ol guddisaa walitti hidhataa guddisaa deemna jechuudha. Haala kana naa fayyadamnu galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Abdeetii tokko tokko immoo kan isinitti agarsiisu ta'a asirratti jechuudha. Mee eerna kan jedhu irraa seenu as bira. Eerna kan jedhu irra erga seenee booda kaatizin haala kanaan naa dhufa. Kaatizin isaan kanneen gattuquudhaan haalli hojii isuma kana jechuudha. Fudhadhee jira. Goo jedhaan ammallee kana ni fudhadhaa. Naa dabala jechuudha. Kaatizinii shanii jooyin godha guruupicha. Eega jooyin godhee booda duuba deebi'a. Ergasii immoo goo kan jedhu deebi'ee gutuqu raayit naan jedha. Ammallee fooloo the tiwiitar jedha. Tiwiitaraan dhaqaa fooloo godhaa konneekt jedhaani. Sana booda inni akka itti naa bane gara duubaa deebi'ee maal godha? Iddoo irratti deebuudhaan goo kan jedhu tuqaa raayit naa godha jechuudha. Yoo achi'an maal godhe? Yoo an konneekt godhee dhufe ta'e jechuudha. Amma waan konneekt hin godhinii fi kallattiin maal godha? Tiwiitara isaanii bira dhaqeetiin tiwiitara isaanii san saayin in jedheeni seenaa. San booda jooyin godhaa. Erga jooyin godhee booda kallattiidhaan naa bana. Erga naa banee booda yuuzarneemii kee galchinaan jedhaa jira. Already akka nama dalageetitti deebi'ee isinitti agarsiisa. Deebi'ee guruupicha irra seenaa. Guruupicha gubbaa hogguu deebi'ee seenu kaatizin irratti jechuudha. Eerna kan jedhu irratti deebi'a. Haala kanaan jechuudha maal kan dalagnu eerniiwwan tanneen hunda isii kan dalagnu baalaansii 228 qaba amma. Kaatizinii 228 qaba. Isaan kanneen hunda haaluma kanaan tuttuquudhaan waan nu gaafatu ulaagaa guutaa. Isaan kanneen hundarraayyuu kooyiniiwwan jiran hunda isaanii fudhachuu ni dandeenya jechuudha.
Dalagaatii sirriitti dalagaa cimaa irratti hojjedhaa irraa argadhaa isiniin jechuu barbaada. Kan itti aanu immoo maali? Feeds invite hiriyyaa keessan affeeruudhaaf iddoo kanaa kun shooppiidha. Suuqii yookiin immoo iddoo irraa waa bibbitannu. Amma as biraa dhufuma invite bira. Invite jechuun liinkii keessan hiriyootatti erguudhaan boonasii dabalataa argachuu barbaaddan jechuudha. Eessa bira tuqna? Invite kan jedhu tuqna. Invite kan jedhu kan erga tuqnee booda maal goona? Hiriyoota keenyaaf sheer goonee isaan affeerraa jechuudha. Egaa kaatizin akkamitti nama affeerraa hiriyoota kiyyaaf erguu barbaade akkamitti affeera kan jedhuu fi iddoo invite jedhu tuqxan dura isiniin jedhee ture gad tuqnaa. San booda invite friend kan jedhu yookiin immoo invite fi kan jedhu tuqnaa. Anamma mee kallattiin gara guruupiitti erga yookiin immoo nama tokko sarchi godheetiin ergaa fi nama kanaa fi kana haa erguume gadi tuqa. Akkuma gadi tuqeen seendeedhaan jechuudha. Asumarraa deebisee nama barbaade saniif erguu danda'a jechuudha. Nama biraatiif jechuudha. Haala kanaan kaatizan nama barbaanne affeeruu dandeenya. Caalaa immoo guruup irratti garee irratti maxxansuu barbaade akka isin hundaafuu dhufte jechuudha maxxansee jira. Deebi'eetiin banuu barbaade kaatiziniin bakka amma irraa ergu sanitti deebi'uu hogguu barbaadu. Garicha keessa seenee haala kanaan ni banaa. Erga naaf baname booda kaatizin irratti deebi'ee jira jechuudha. Haala kanaan auto kan jedhu ni tuqna. Auto tana yeroo tuqnu gadi hin dhiifamne naan jedhaa jira. Iddoo kana tuqeet 3,900 kan hogguu tuqu doolaara takkaan hangam akka bituu danda'u maal natti agarsiisa. Amma firii irra jirra waan ta'eef bittaa odoo hin ta'in firii haa hojjennu. 4 kanatti fakkeenya amma guddisaa jira 4 ittiin fida. 5 ittiin fida. Haaluma kanaan jechuun 3 tana yoo qabaadhe ol fida hin qabu. Isii tana gad tuqeetiin meeqa naa taate 3 naa taate jechuudha 3 haaluma kanaan kan qabnu walitti fiffinnee ol guddachuu ni dandeenya jechuudha. Feeds haala kanaan hojjenneetiin kaatizii walitti qabannaa san booda ni jijjiiranna jechuudha. Abdeetiiwwan asirra jiran hunda isaanii tuttuquudhaan fayyadama. Fakkeenyaaf yoo akkana dhufu kana gad tuqxu yeroo isaa achiin gadi tuqxan maal isinii fida inni? Akkuma tuqxaniin wanta isin hin qabne as keessa 4 amma fakkeenya kennaa fida 4 kenna. Haala kanaan isinii fida jechuudha. Isa kanas tuqxanii shoppi godhuudhaaf bituu waan garaagaraa as keessatti baaftanii fayyadamuudhaaf eernammootu kaffaltiiwwan dabalataa akka duratti isiniin jedhe takka takkaan tuqxanii leevilii keessan guddisuuf kooyinoottan akkatti walitti qabachuudhaaf. Inni kun immoo tuyyuu waliigala kooyinii hanga isin qabdanii yookiin mootu asirratti ol baafachuu dandeettanii gad tuqxu asirratti tuqxu. Fakkeenya yoo tuqee as fide 3 naa fida. Amma kun maaliin ni laata? 3 jechuudha. As bira tuqee yoo as bira tuqu 3 naa dabalee. Gubbaa kanarrallee gadi isinii dhufa akka boonasiitti fiidiidha kun facaasu. Inni kun immoo invite hiriyyaa affeeruudha. Kaatizin fayyadama. Ergasii baastanii itti fayyadamuu dandeessu. Isin tunillee boonasiidha. Sa'aatii asii lakkaa'u kana inni xumurate dhaqaatii fudhadha. Inni kunis silver sadarkaadha. Isin tunillee dhuftee jirti. Haala kanaan guddattanii, haala kanaan of jijjiirtanii, haala kanaan kaatizin dalaguu dandeenya. Galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa waan isin dhibe kamiyyuu nagaafadhaa 4 egaa immoo 5 haala kanaan walitti edaa guddataa deemnaa. Tunis boonasii isaa lakkaa'uu eegalte akkuma dura isiniin jedhe yeroo asitti waa diimaa ifu immoo waattu jira. Yeroo wanni diiman ifu kamuu itti hojjechuu irratti jabaadhaa. Kaatizin wajjin yeroo gaarii qabaadhaa. Waan isin rakkise kamuu gara telegiraamaatiin Harbour Inspire gara isaa keessa makamuudhaan gaafii kamuu gaafachuu dandeessu. Gama yuutuubiitiin akkuma sanis gama tiwutara, instaagiraama, feesbuukaatiinis Harbour Miidiyaa Neetwoork yookiin gara laafoo kee jettanii argachuu dandeessu. Barri bara milkii kan qananiis ni haa ta'u. Kaatizin akkuma noot kooyin, toon kooyinii akkuma sanitti walitti qabnee gara tooni jijjiirree doolaara jijjiirannee fayyadamuu dandeenya. Mallaqoottan hedduu baasuu dandeenya. Horaa bulaa deebanaa. Gara baankii daldalaa seenee yoo waa isinitti agarsiisee hayyamamuu haa baatu malee isaan kunniin hojiilee onlaayinaan dalagee argadhe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mallaqoottan hedduutu jira. Asirra 20,000, 30,000, 28,000, 50,000, 10,000, 10,000, 5,000
haala kanaan argachuu dandeenya. Hin ayyamu malee mallaqicha silaa isinitti agarsiisa. Horaa bulaa deebana. Wantoottan online irratti dalagaman kamiyyuu dalagaa galii gaarii irraa argadhaa jechuun barbaada. Anis Harbour Media Network irraa Kaliil ture. Haala kanaan viidiyoottan ani YouTube jalatti maxxansu hundaayyuu daawwadhaa ilaalaa. Wanna isin rakkise, wanna isin dhibu kamiyyuu na gaafadhaa. Harbour Media Network kan keessanii YouTubein isaa isa kana jechuudha. YouTube Harbour Media Network jala seenaa wanta gaafii isinitti ta'e hundaayyuu achi jalatti gaafachuu dandeessu. Manni mana keessanii Harbour Media keessanii horaa bulaa deebanaa. Akkas kun akkana jira jechuudha. Harbour Media Network jechuun isa kana YouTubeidhaan nu argachuu dandeettu. Gara TikTokiinis nu argachuu dandeessu. Yeroo ammaa baay'inaan hojjetamaa jiran irratti hojjetaa hin turre har'amee waa'ee taabiswaap tokko isinii himachuudhaan Notcoin irratti warri argitan namoonni hedduu. Gama TikTokiinis nu argachuu dandeessan Harbour Media Network jedha. TikTokichi isa guddaa osoo hin ta'in TikTokii isa yeroo tokko tokko waa'ee airdrop irratti maxxansu jechuudha kunis. Yoo hin ta'in gama Facebookaatiin nu argachuu dandeessu Harbour Media Network yookiin immoo gara laafoo kee kan jedhu kanarraa nu argachuu dandeessu jechuudha. Horaa bulaa deebanaa.